Filannoo hooggansaa bara 1954 keessa mirgi siviilii Ameerikaanota hidda Afrikaa abjuu malee dhugaa hin fakkaatu ture. Kibba biyyattii keessatti qoodiinsi seera qabeessa ture. Seera kana ture kan konkolaachisaan otobuusii Alabaamaa, Montgomery tokko mirga dubartii waggaa 42 Roozaa Paakis jedhamtuu mulqee mana hidhaa akka buusu kan godhe. Dubartiin gurraattiin uffata hodhituutiin otobuusii keessa turte keessaa bakka teessee jirtu kaatee imalaa adii tokko akka teessiftu ajajamtee waan dideef ture kan isheen hidhamte. Dubbiin kun wayita dhaaba mirga siviiltii waldaa biyyoolessaa fooyya'insa uummattoota halluu adda addaa ga'u, pireezidaantiin dhaabatichaa atattamaan hooggantoota hawaasa gurraachaa walitti qaban. Gurraachonni Ameerikaa kana kalaa obsuu akka hin dandeenye agarsiisuuf yeroon isaan itti otobuusii yaabuu lagatan ni dhufe, fi kan otobuusii lagachuun guyyaa tokko qofaaf. Muddee 5tti karoorfame yeroo dheeraa fudhachuudhaan dhaabaa fi hooggansi cimaan akka barbaachisu mul'ise. Hooggantoonni mirga siviilii ulaagaalee barbaachisan irratti mari'atan. Namni hoogganaa ta'uu qabu dargaggeessa humna qabeessa kan barate akkasumas gootaa arraba tolu ta'uu akka qabu irratti waliigalan. Tajaajilaan waldaa kiristaanaa warra gurraachaa ishee jabina hafuuraa isaanii kennaa turte filannoo gaarii ta'ee argame. Pireezidaantiin waldaa biyyoolessaa fooyya'insa uummattoota halluu adda addaa nama ulaagaalee kanneen guutuu sammuu isaa keessaa qaba ture dargaggeessa, leenjii gahaa kan qabuu fi humna haaraa. Akkuma kanaan Maartiin Luuter Kingiin dhiheessinaan hundi irratti waliigale, jalqaba irratti King filannoo gaarii ta'uunsaa mamsiisee ture. Qabsoo bilisummaa keessatti beekamaa hin ture. Ilmaa fi ilma paasteraa waan ta'eef, kananii malee rakkina hin beeku, rakkoon sanyummaan fidus isa gaaga'ee hin beeku. Alabaamaa, Joorjiyaa keessatti guddate, barataa cimaa ta'uudhaan kolleejjii gurraachonni itti baratan Moorhaawus waggaa 15tti seene, booda immoo seminaarii hafuuraa Kirooza kan adiin itti baay'atan irraa tokkoffaa bahuun eebbifamee jira. Yuunivarsiitii Boostonitti barnoota dooktorummaa osoo hin xumurin dura bara 1954 King kibbaatti deebi'ee Montgomery keessatti waldaa kiristaanaa kuufaa daandii Deeksitaritti argamtuutti paastera taa'e. Amantootni waldaatti muraasa haa ta'an malee namoota dhiibbaa fiduu danda'an, ogeeyyii kabajamoo fi kanneen King itti madaqee fi wajjin ta'uu fedhuudha. Gufuu tokkichi hojii haaraa tajaajilaa dargaggeessa kana dura danqaramee jiru sanyummaa Montgomery keessaati. Dubbiin laguu otobuusiif sababa ta'e osooma hin dalagin King sanyummaan jiraachuu isaa gadi fageessee jibbaa ture. Dogoggora sanyummaa irratti hundaa'e mormuu waldaa fooyya'insaa Montgomery haaraa dhaabate akka hoogganuuf akkuma filatameen, laguu otobuusii muddee 5 jalqabamu qindeessuuf itti gaafatamni guddaan paastera waggaa 26 irratti kufe. Kaayyoon laguu kanaa seerri gurraachonni Ameerikaa warra adiin walqixa fuuldura otobuusiin akka hin teenye ta'uu akka jijjiiramu gochuudha. Hooggantoonni adii magaalaatti kana fudhachuu waan didaniif, laguun otobuusii guyyaa 381 itti fufe. Yeroo kana gidduutti imaltoota gurraachaa keessaa dhibbentaa 90 otobuusii yaabuu lagatanii jiru. Kanaaf, galiin dhaabbata otobuusii dhibbentaa 65 gadi bu'ee jira. Dhuma irratti manni murtii waliigalaa Ameerikaa murtoo mana murtii federaalaa isa kan aanaa Montgomery mirkaneesse. Manni murtii aanaa Montgomery kan abbootii murtii 3 of keessaa qabu kun, seeronni mootummaa Alabaamaa fi naannolee kanneen otobuusii keessatti qoodiinsa sanyii hayyaman, heera mootummaa Ameerikaatiin ala waan ta'aniif hojiirra ooluu hin qaban, jechuudhaan murteessee ture. Murtiin kun qabsoo gurraachonni Ameerikaa mirga ofiif taasisan keessatti ibidda jalqaba haaraa qabsiise. Seerota haqaa-dhabeeyyii kibbaa karaa nagaa mormuudhaan Maartiin Luuter King mallattoo walqixxummaa sanyii ta'ee biyya keessaa fi idil-addunyaatti beekame. King akka dura bu'aan kora hooggansa kiristaana kibbaatti warra qoodiinsa sanyii deeggaran irratti fuulaa fi fuulatti duula bane. King haalli gurraachonni Ameerikaa keessa jiran qabsoo karaa nagaa isa walirraa hin cinne qofaan jijjiiramuu danda'a jedhee amane.
Tarsiimoon sochii hokkara malummaa Moontigomerii keessatti qabsiifame. Diddaa taphanii ka'uu diduu akkasii kun barattootaan fooyya'e, hiriira gugurdaatiin bilchaate, imaltoota bilisummaatiin hojiin mul'ate. Dhumarratti seera mirga filachuu bara 1965 tumamee fi isa gurraachota Ameerikaatiif Adwara Kibbaan walqixa mirga kenneefiin xumurame. Kabaja hin dabarre. Hoggansa King jalatti Ameerikaanonni hidda Afrikaa mirga heerri mootummaa isaaniif kenne kabachiifachuuf yoomiyyuu kalaa socho'an jiru. Haasawaanii fi barreeffamoonni isaa seenaa kana mul'isu. Seeronni haqa qabeessa ta'an akka tumamaniif koodni isaa maal akka ture nu yaadachiisuufis nu gargaaru. Dubbiin isaa akkuma jiranitti fudhatamuu qabu jechuu miti, garuu hafuura sammuu ofiif inni dadamaqse dagatamuu hin qabu. Barreeffamootaa fi haasawaan kunniin galmee seenaa isaa fi waan inni dhaabbatee fiiti yookiin falmaa fi tureeti. Innis biyyi kun akkuma jireenyaa fi seera Ameerikaa keessatti sanyiin bakka hin qabu jette waadaa seente haa dhugoomsitu. Kan jedhudha amanamaa ta'uu. King dhuma bara jireenya isaatii jala sanyummaa, hiyyumni fi lolli Veetinaam kan walitti hidhata qabanii fi dogoggora ta'uurra darbanii wantoota Ameerikaa laaffisaniidha murtoo jedhurra garee ture. Bara 1968 fuula isaa dura jiru ilaaluudhaan Waashingitanitti hiriira uummata hiyyeeyyii kan jedhu karoorsuu eegale. Ebla 3 bara 1968 King haasaa godhe keessatti bara 1955 jalqabee mirgoota siviilii kabachiisuuf hojiiwwan hojjetaman yaadachiisuudhaan kanneen qooda fudhatan galateeffachuuf itti fayyadamee jira. Ani fedha Waaqayyoo raawwachuu qofaan barbaada jedhi Daawit. Waaqayyoo gara tulluutti ol na baase. Anis fageesseen ilaale. Achiis biyya kakuu nan arge. Ani hara galgala kana gammadeen jira. Waa'ee waan tokko illee hin yaada'u, nama tokkollee hin sodaadhu. Iji koo ulfina dhufaatii Gooftaa argee jira. Kun mul'ata Maartin Luther King hanga du'a isaatti dadhabaa tureedha. Kingin arginee gaafachuu waan hin dandeenyeef, Maartin Luther Kingitiif Goliyaad kan ture reeffa Jim Kiruu irratti qorannoo seenaa geggeessin isiniif dhiheessa. Uumamni Jim Kiruu jedhamu kun kan uumame qoodiinsa irraa yoo ta'u, biyya dimokiraatawaa ofiin jedhu keessatti irra qabeessa guddaadha. Hundeen sanyii isaatii fi dhiibbaan isaa garuu United States irra darbee laga si'ee dagaagee jira. Kun garuu Ameerikaanota baay'eetti hin mul'atu. Haa ta'u malee, yeroo tokko tokko rakkinni, keessumaa kan idil-addunyaa, warreen rafan illee akka isaan dammaqan isaan taasisa. Bara 1929 wayiita Maartin Luther King maatii gita giddu galeessaa tajaajila wangeelaa Ameerikaa hidda dhaloota Afrikaa keessatti Atilaantaa Joorjiyaatti dhalatu. Addunyaan tartara kufaatii dinagdee fi hawaasummaa irra gahuu ishee namni baay'een hin hubanne ture. Eega King dhalatee ji'a 10 booda addunyaan dhihaa boodatti sigigaachuu dinagdeetiin rukutame. Haa ta'u malee, boodatti sigigaachuun dinagdee hawaasa gurraacha irra ga'uu isa kan warra biroo kalaa hamaa fi ammas irra deddeebi'ee kan dhufu ture. Uummattoonni kunniin kabaja namummaa fi dinagdee barbaacha gara kutaalee biroo United Statesitti godaanu turan. Haa ta'u malee, babal'inni jireenya magaalaalee fi indastirii gurraachota baay'ee homaa osoo hin fayyadin jala dabree jira. Maatii gita giddu galeessaa keessaa dhalachuu isaa irraan kan ka'e, Maartin Luther King kan ijoollee gurraachota biroo irra karaa qabeessa ture. Haa ta'u malee, dinagdeen fooyyee qabaachuun, biyya warra adii baay'een uummattoota halluu addaa qaban gadi itti ilaalan keessatti loogii hawaasummaa Ameerikaanota hidda dhaloota Afrikaa irratti raawwatamu jijjiiruu hin dandeenye. Namoonni qoodiinsa sanyiitti amanan qabeenya uummataa hangana hin jedhamne baasuudhaan hawaasa Ameerikaa keessatti gurraachi bakka gadaanaa akka qabu yaadachiisu. Gareeyyiin gurraacha oolmaan ijoollee isaanii akka fooyya'uuf wayita karaa kan, ijoolleen isaanii ammoo egeree addaa abjootu. Akkuma warra kaanii addunyaan mul'ata Maartin Luther King gara dammaqinaatti tarkaanfachuu kan jalqabe guyyuma dhaloota isaa amajjii 15 bara 1929 ture.
Haa ta'u malee sagalee fokkisaan rukutaa dibbee warra sanyuutii amanaan adeemsi dargaggoo gurraacha haala hin malleen akka saffisu godhe. Caamsaa 29 Alamoo. Teenesii keessatti gaafa gurraachi ol adeemaan tokko warra adiin tumamee ajjeefamu maatiin dhalatee ji'a 4 ture. Adoolessa 14 ammoo Piriinses Aan, Meeriilaand keessatti adii fi gurraachi walitti bu'an. Ji'a osoo hin guutin gaafa hagayya 11 adii fi gurraachi magaalaa Niw Yoork karaa irratti wal tuman. Guyyaa 12 booda Baltimoor, Meeriilaand keessatti lola waa'ee sanyummaan kareen namoonni 20 miidhaman ka'umsi walitti bu'iinsa kanneenii yeroo baay'ee ifa miti. Garuu walitti bu'iinsi akkanaa jibbii gad fageenya qabu jiraachuusaa agarsiisa. Dhufaatii koloniyaalizimii haaraa jaarraa 16ffaatii eegalee sanyiiwwan adda addaa gidduu wal jibbiinsi mul'achuun baratamaa ta'aa dhufee jira. Bara bilchina dirqiin keessa gochaalee addunyaa irratti raawwatamanii fi mormiiwwan hadhaawoo sanyiiwwan gidduutti mul'atan kaasanii ilaaluun barbaachisummaa mul'ata isaatii fi akkamitti akka inni uumame hubachuuf nama gargaara. Arjoomni kun gurraachota qofaaf hin turre. Dubartoonni, Hindoonni, walumaa galatti uummattoonni Yuurooppaa maleeyyiin olaantummaa dhiirota adii jala turan. Lolli walii waliinii Ingilizoota walakkeessa jaarraa 70ffaa garaagarummaan warra adii gidduu akka jiru ifatti mul'ise. Akkuma daangaa gitoota gidduu jiru si'uun ulfaataa ta'aa dhufeen hoggansa koloneeffattoota warra adii keessaa tokko keessattuu kanneen kolonii Ingilizii kaaba Ameerikaa. Wal kaalmaa hawaasummaa fi siyaasaa kana mormuudhaan jala dhaabachuu eegalan. Isaan keessaa kanneen akka Ameerikaanicha Tompiin, qubattoonni rakkoo of tuulummaa keessa akka hin seenneef namni marti ija walqixxummaan ilaalamuu qabu yaada jedhu qabu turan. Rakkuutummaa biyyattuu keessa fakkaa'anii osoo hin taane gara kibbaa keessa qofatti gujaman yookiin tuutamanii jiru. Fedhaa fi aadaa jabaa ta'e qabu. Ka'umsa waraanaa kan ta'es fedha isaan kana keessummeessuu dhabuu akka ta'e hundi ni beeka. Lola bara 1861 hanga 1865 geggeeffame kana jidduutti ture kan Pireezidaant Lincoln ajaja labs bilisummaa jedhamee waamamu kan dabarsan. Lincoln haasaa isaan jalqabaa bitootessa 4 bara 1861 irratti kutaalee dhaabbileen gabrummaa keessa jiranitti asiinis achiinis waa'ee isaaniin keessa galuu hin barbaadu haa jedhan malee nuffiin. Dheerinni lolichaa fi sababoonni biroon akka yaada isaanii jijjiiran isaan taasisee jira. Labsiin bilisummaa gaaffii tokkummaa biyyattii bilisoomuu waliin wal qabsiisa. Dubbiin isaan Gettysburgitti sadaasa 19 bara 1863 dubbatanii fi haasaa isaanii isa lammataa keessatti Ameerikaan keessatti walqixxummaan hawaasummaa abjuudha malee dhugaa miti jechuudhaan afaan baasanii dubbatan. Bara 1865 John Wilkes Booth pireezidaantii Ameerikaa guddicha jaarraa 19 ajjeessuu qofa osoo hin taane bara haaraa walqixxummaa sanii Lincoln abdates hanga du'aatti madeesse. Yeroo gabaabaa bara 1865 hanga 1877 jiru kan bara deebisanii ijaaruu jedhamee waamamu keessa Ameerikaanonni hidda dhaloota Afrikaa waahiloota dhaabbilee siyaasaa akka ta'an hayyamameefii ture. Haa ta'u malee, shira beektota beekamoo fi hooggantoota amantiitiin kan ka'e seeronni duraanii haarawanii yaalii seenaa beessii sanyiiwwan gidduutti dimookiraasii dagaagsuuf ture gufate. Bal'achuun mootummaa biyyoolessaa sodaa waan uumeef waa'een mootummaa naannoo irra deebi'ee akka ilaalamu taasise. Ilaalchi kun booda keessa mirgoota naannolee jedhamee waamame. Garuu mootummoonni naannoo dhiibbaa jibbiinsa naannummaa jala waan jiraniif yaaluu deebisanii ijaaruu booda bilisooman mirga ofii akka dhaban taasifaman. Bara 1877 fi 1954 gidduu qoodinsi sanyii seera qabeessa ta'ee jireenya Ameerikaa dhuunfate. Manni maree bara 1875 seera mirga siviilii kan labse yoo ta'eyyuu, manni murtii waliigalaa seerri kun heera mootummaan ala jechuudhaan bara 1883tti kuffise. Leellistoonni sanyii, seerotaa fi gochaawwan hawaasummaa Jim Kiroo jedhamuun waamaman hojii irra oolchuudhaan Afrikaanonni
Jewishoonni fi Kaatolikoonni Ameerikaa baay'een mana barnootaa addaa akka hordofanii fi bakka jireenyaa qoodameef keessa akka jiraatan taasifame. Gartuun wal ijaaruudhaan shororkeessummaa adii bifa gudeedii, reebichaa, ajjechaa fi manneen gubuutiin akka raawwatan isaan jajjabeesse. Sanyummaan warra adii bifa biraas ni qaba. Seenaa sanyii irratti hundaa'etu Ameerikaa keessatti biqile. Daldaltoonni adii uummata gurraachaaf bakka addaa qopheessan. Haa ta'uu malee, gurraacha kunniin waan gadiyaanaa ta'eef gatii walqixa yookiin isaa ol baasu turan. Guutummaa biyyattii keessatti bakkeen bashannanaa, hospitaalonni, bakkeewwan awwaalchaa, geejjibni uummataa, bakkeewwan qulqullinaa, manneen kitaabaa, hoteelonni, manneen nyaataa, tiyaatiroonni fi manneen barnootaa gurraachotaaf adda. Gurraacha kunniin waan gadiyaanaa ta'eef gatii walqixa yookiin isaa ol baasu turan. Guutummaa biyyattii keessatti bakkeen bashannanaa, hospitaalonni, bakkeewwan awwaalchaa, geejjibni uummataa, bakkeewwan qulqullinaa, manneen kitaabaa, hoteelonni, manneen nyaataa, tiyaatiroonni fi manneen barnootaa gurraachotaaf adda. Ahanii ramadaman. Gochaaleen kunniin kibba keessatti kibbasii'aaleen kunniin keessumaa barnoota ilaalchisee murteessan basi'atan yoo ta'an iyyuu bakka hundaatti hojiirra kola Curtin waliigalaa Pileesii fi Ferguson ilaalchisee bara 1910 seera qabeeyyii taasifaman. Akka murtee kanaas dhaabbileen uummataaf tajaajila kennan adii fi gurraachaaf adda garuu walqixa ta'uu ni danda'u. Gochaan kun mootummaan sadarkaa kamiitti iyyuu Ameerikaanonni Afrikaa horii baasaniin warra adiif tajaajila gaarii ofii ammoo tajaajila gadiyaanaa argachuutti akka dirqaman isaan taasisa. Yaaliin sanyummaa kun hawaasa aadaa lama qabu, kan walquwa hin taanee fi of tuulaa ta'e uume. Haala kana waloo gurraachi beekamaan Paul Laurence Dunbar barreeffama isaatiin asaasee nuti haguuganii jechuun ibsee jira. Barri Jim Crow sanyummaa hammatee akkasumas hafuuraa fi sammuu Ameerikaanota Afrikaa xumura bara deebisanii ijaaruu 1887 irraa kaasee hanga murteessoo seenaa qabeessa galmee Biraawunii fi boordii barnootaa Topekaas ilaalchise. Manni murtii waliigalaa caamsaa 17 bara 1954 kenneetti waggaa 80f awwaalee ture. John Hope Franklin seenaan barreessaa beekamaan Ameerikaa dhaloota Afrikaa akka tilmaametti bara 1884 kaasee hanga jalqaba lola addunyaa tokkoffaatti Ameerikaanonni Afrikaa 3,600 ol ta'an reebamanii ajjeefamanii jiru. Lakkoofsi kun gudeedii warri adii gurraachota dhiiraa fi dubartii irratti raawwatan yookiin salphina lakkaawamee hin dhumne uummata Ameerikaa dhaloota Afrikaa biyya itti hin barbaadamne keessa jiraachuuf yaaluu irra ga'uu hin dabalatu. Seenaa gaddisiisaa waa'ee sanyummaa Ameerikaa kana hiboo kan taasise biyya yaada dimookiraasii leellistuu keessatti raawwachuu isaati. Martin Luther King kan dhalate yeroo itti sanyummaan duudhaa amantii fi dimookiraasii dhabamsiisaa jiraachuun isaas biyyattii yaadachiisuuf yaaliin godhamaa jirutti ture. Garuu dhahaan galaana seenaa faallaa namoota yaada kana qabanii kan ta'e fakkaata dhaloota King dura beektonni akka rakkoo addunyaa waliigalaati jechuudhaan waggaa dheeraaf falmaa bu'a sanyummaan taranii jiru. Sanyummaa akka waan salphaa fi hammeenya hin qabneetti fudhachuun balaa cimaa akka fidu fakkeenya waraana addunyaa lammaffaa fi fisiinsa naazii irraa barannee jira. Bara 1935 yeroo Martin Luther King siqtaan barnoota kutaa tokko eegaluuf qophaa'aa turetti sobni guddaan Adolf Hitler waa'ee olaantummaa sanyii Ariyaan irratti qabuu fi sodaan koominizimii waan wal simatee ture. Riippaabilikii weeyima dimookiraatawaan inni jaman keessaa fonqolchame Reich sadaffaan humnaa fi gowwoomsaan ijaarame. Hafuurri gosummaa Jarmanii hudhee qabaate. Tasgabbii dhabuun dinagdee biyyoota addunyaa maraa jabaataa akkuma deemeen mootummoonni biyyoota paat tokkichaan bulan yaada siyaasaa kan isaaniirraa adda ta'e seeraan dhowwan. Sinoonni kun Jarmanii, Italii, tokkummaa Sooviyeetii fi Jippaan keessatti beelan. Miidhaan Ameerikaanota Afrikaa irra ga'e hanga miidhaa Jewishoota irra Naazii Jarmaniin ga'e yoo ta'uu baatellee miidhaan gortalbiin isaan irra ga'e garuu wal fakkaata.
Ameerikaanonni baay'een deebi'ee lafa qabachuu kuu kilaan akkasumas ilaalchi sanyummaa fi faashistummaa hooggantoota amantaa kiristaanaa kanneen akka Abbaa Charles Ekuglini fi booda keessa ammoo luba Gerald Smith fa dimookiraasii Ameerikaaf kaanii ta'uu isaa hubatan. Namoonni takkajeeloon komoo amantii ilaalcha siyaasaa adda addaa irraa walitti dhufan gocha kana mormuuf harka wal qabatan. Eebla 12 bara 1937 muraasa eega Martin Luther King tiktaan waggaa iffaa dhaloota isaa kabajatee booda. Namoonni addunyaa sanyummaa irraa bilisoomte arguuf fedhan murannoo Mahatma Gandhi nama Indiyaatiin baay'ee kakaman. Impaayerri British soogidda Indiyaatti ashuura kaffalchiisuu yaaduu isaa mormuudhaan Gandhiin gara sulula Gambeeyitti hiriira soogiddaa geggeesse. Gandhiin waraanaan humna qabeettii kan taate impaayera British jala dhaabachuuf tooftaa hokkara maleessa akka fayyadaman uummata isaa barsiise. Mala kana duraan dursee Afrikaa Kibbaa keessatti abukaatoo dargaggeessa wayita ture jijjiirama hawaasummaa fiduuf akka yaaliitti itti fayyadamee ture. Haa ta'u malee hawaasni Ameerikaanota Afrikaas olaantummaa warra adii mormuu keessatti seenaa mataa ofii qaba. Aadaan diddaa. Kun bifa gurguddaa 5 qaba: mormii aadaa, diddaa jamiyaa, falmii, laguu fi mormii jamaa. Haarummaa fi addummaan aadaa Ameerikaanota Afrikaa beekamaa yoo ta'eyyuu, koodii aadaa inni aadaa warra dhihaa keessatti qabu beekamtii argachuuf dadhabsiisaa ture. Haaromsi Haarlem bara 1920 milkaa'ina qabsoo akaademii, ogbarruu fi aartiif akka madaaliitti fudhatama. Daraaraan abaaboo miidhagaa kanaa hafuuraa fi qalbii hojjettoota mirga siviilii guutummaa jaarraa 20s haaromsuuf gargaare. Dhuma jaarraa 18ffaatti yeroo bu'uureffamanii jalqabe dhaabbileen Ameerikaanota Afrikaa kanneen akka waldaa kiristaanaa fi waldaaleen obbolummaa yookiin afooshaaleen hawaasa gurraacha olaantummaa warra adii irratti ni qabsaa'u turan. Waldaaleen kunniin yaaluwwan booda taban hundumaaf bu'uura tabanii jiru. Mormiiwwan kaban yeroo yerootti dhaabbileen adda addaa kanneen akka waliigaltee biyyoolessaa gurraacha akka uumaman taasisee jira. Waliigaltee biyyoolessaa gurraacha bara 1830 hanga 1850tti waggaatti yeroo tokko walgabaa ture. Haa ta'u malee kan akka waldaa biyyoolessaa fooyya'insa uummattoota halluu adda addaa fi liigii biyyoolessaa magaalaa milkaa'ina argate hin jiru. Falmii milkaawaa waldaa biyyoolessaa fooyya'insa uummattoota halluu adda addaa geggeessuu fi barruu kiraayisis jedhamu inni maxxansu akka dhaaba bu'aa qabeessa mirga siviilii Ameerikaanota Afrikaatti maqaa isaa tolchan. Tooftaa falmii simaa abukaatoowwan Ameerikaanota Afrikaa kanneen akka Charles Houston fi Thurgood Marshallin waldaa biyyoolessaa fooyya'insa uummattoota halluu adda addaa galmee Biraawunii fi Topekaatiin fuula mana murtee waliigalaa duraatti bara 1954 injifate. Dandeettiin dippiloomaasii, mala saayinsawaa isaan ragaa hawaasummaa ittiin sassaabatanii fi kolummaan magaalummaa dubbii dharaa waa'ee Ameerikaanota Afrikaa dubbatamu hundeedhaa buqqisuuf danda'anii jiru. Haa ta'u malee, gartuun lamaanuu birkiilee baay'ee kutaalee biyyattii keessaa yoo qabaatan illee gurraachota guutummaatti sochoosuu hin dandeenye. Sochiileen amantii Ameerikaanota Afrikaa yaada uummata gurraacha dhaggeeffatanii itti fayyadamuutti muuxannoo gaarii qabu. Randall K. Bucket kitaaba isaa Gaafeeyummaa akka sochii amantiitti jedhu keessatti waldaa fooyya'insaa gurraacha waliigalaa dhaabni jedhamu Marcus Garveyin hundeeffame akka sochii amantiitti akka laalu jabeessee falme. Bara 1920 keessa Garvey seefoo warri adii aadaa fi siyaasa uummattoota Afrikaa irraan gaban tuffatanii akka bira darban gurraachota dadammaaqse. Haa ta'u malee, mootummaan federaalaa agaa waliin dhahuun himatee Garveyin mana murtii dhaabuu danda'ee jira. Gochaan kun sanyii ofiin boonuu warra gurraachaa hin hiriifne. Sochichi bifa biraa qabaate. Fakkeenyaaf, hiriyoonni Garvey baay'een namoota amantii kanneen akka George Alexander Macquarie, William Yancey Bell fi Junius Tizar Austin paastera waldaa kiristaanaa Pilgrim Chuufaa Chicaagoo turan.
Bara 1929 Austin daldaltoota gurraachotaatti meeshaa gurguratan garuu kan gurraachota hin kakare irratti sochii irraa bituu, lagachuu qindeessee ture. Sochiin karaa hojii gurraachotaaf jedhu kun hanga Cleveland fi New Yorkitti babal'atee ture. Rakkoon dinagdee Ameerikaa irra onkoloolessa 1929 ga'e Ameerikaanota baay'ee, keessattuu Afrikaanota akka isaan Grand Ole Partii, Abirahaam Lincoln dhiisanii gara sagantaa waliigaltee dhimma haaraa Dimookiraaticha Pireezidaant Firaanklin Dilaanoo Ruuzeveltitti fuula deebifatan godhe. Gocha Pireezidaant Roosevelt keessaa inni guddaan ajaja lakkoofsa 8802 mallatteessuudhaan bara 1941 Koomishiniin Kakarii Madaalawaa akka hundeeffamu taasisuu isaati. Philip Randolph Pireezidaantiin obbolummaa hojjettoota konkolaataa yoo Roosevelt industirii waraanaa isa eegalolii addunyaa lammaffaa jalqabee kaasee meeshaa dhiheessaa jiru keessatti qoodiinsa sanyii hin dhaabsisan taate. Waashingitanitti hiriira bana'e jechuun sodaachisan. Yeroo lolaa sana jeequmsi sanyii irratti hundaa'e magaalota keessatti keessumaa bara 1946 humnooti waltamaan Hiitileriin eega injifatanii waggaa tokko booda ka'ee ture. Jeequmsi kun jibba Ameerikaanonni Afrikaa of tuulummaa biyya sanyummaa naas balaaleffachaa karaa biraa ammoo reebicha, ajjecha, loogii takarii hojii. fi dinagdee keessaa qooda dhabiinsa sanyii irratti hundaa'e keessummeessitu irratti qaban mul'ise. Jeequmsa kana waggaa 10 booda, Yuunivarsiitii Boston irraa abbaan digirii sadaffaa, Maartiin Luuter King Siktaan, paasterichi, dargaggeessi beekamaan amantoota gurraacha Montgomery Alabaamaa, sochii seenaa qabeessa uummata gurraacha jaarraa. Digdamaaf hoogganuu jalqabe haasaa fi barreeffamoonni isaa bebbeekamoon kitaaba kana keessatti hammataman mul'ata dirqiin addunyaa dimookiraasii fi bilisummaan keessatti dagaagee agarsiisu. Garuu, eebla 4 bara 1968 ajjeefame. Mul'atni ni duwwaa laata. Waloon Langston Hughes jedhamu mul'atni ni bubbula malee hin du'u jedhe amana. Walaloo isaa keessatti gatii mul'ata namaa addaan kutuu akkas jechuun saaxila. Homaa haa deemnu kan lab tokko fida. Mul'anni bubbultee lafarra akifamtee salphatee koligdiini. Akka balaa gogdii. Akka foon totoree ajooftee sirooftii. Akka balaa guddaa. Dugdi ishii goofataa. Achi kana dha'uu hin jiru jedhee futaafataa. Dubbiiwwanii fi barreeffamoonni kitaaba kana keessaa bubbee. Keessatti illee raajiin tokko akkamitti akka yaadu ibsu. Doorsisa. Ajjechaa irra ga'uu fi abdii kutannaa hawaasa Ameerikaanota. Afrikaa keessa taa'ee illee Maartiin Luuter King Siktaan tasgabbii. Yaadi sababa irratti hundaa'ee fi abdiin isarraa adda bahee hin beeku. Luuter addunyaa yaada hamaa irraa bilisoomtee wal amantaa. Abdii, jaalalaa fi haqaan guutamteef dhaabbate. Haala sodaachisaa. Isa maasii jiru keessa taa'ee guyyaa gaarii arguuf abjoota ture. Egeree addunyaa nuti keessa jiraachuu jalqabaa jiru kanaaf lubbuu isaa dabarsee kennuun akka irra jiru amane.